بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله كوني برنوتا كينيا كتاب فضيلة رمضان كتاب إسلام مفادا حديث سقل الرجل أكنجد الحديث التاسع حديثني سقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رغبا فمي حديثني ربي سره جالته عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي را أوديسه قال نجد يقول الله ربي أنت نجد يقول الله عز وجل ربي جباتي قدتي نجد أجد رسول الله عليه الصلاة والسلام الصوم لي صومني نافي كيا أجد كهيكوتي جد وأنا أجزي به نتو صومنا كناف غلطة غلطة نما tokkotti mindaa isaallee hangana qabaa fi mindaan saadhaa hangana argattaa jedhees namatti hin himamu malaayikaadhaanis hangana qabaa jedhee hin himamu jechuusaati. Maaliif soommanni waan guddaadha. Yadacu shahwatahu fedhii isaanii dhiisa wa aklahu nyaata isaa wa shurbahu dhugaatii isaa min ajlii naaf jecha sababaa kiyyaaf jecha ajaja kiyya guutuuf jecha. Galata inni qabu naatu galata galchaaf. Galata isaa hojiin biraa fakkeenyaaf mindaa tokko qaba. Mindaan tokko kudhaniin galata galfamaa. Sanii olitti illee dachaa dachaan galata galfamaa jedhee himamee jira. Laakiin soommanni immoo galanni isaa hanganaan wanni himame wayii hin jiru. Anumatu beeka galata isaadhaa hangan galata galchuufi jedha Rabbiin. Wasawmu junnatun akkasuma soommanni gaachina namaa ta'a. Hamtuu hundarraa gaachina namaa ta'a. Walissaa'imi farhataan nama soommanuuf immoo gammachuu lamatu jira. Namni soommanu gammachuu lama qabu. Farhatun gammachuun tokko cinda yufxir waytafuru. Waytafuru kana gammachuu addaatu namatti dhagahama. Nama duraan dadhabaa akka malee tahaabaa yookaan dadhabaa ooletu laafaa of jibbaa beelaaf dheebuun oolee yeroo faxirii kana gammachuu wahiitu dhufa. Kan diggisii wahii jechuudha. Digalee akkuma nama diggisii wahii qabuuti. Eebba wahii qabuu gammachuu guddaatu nama dhagahama. Wafarhatun ammas gammachuun tokko hiina yalqaa rabbah wayita rabbi isaa qunnu. Wayita mindaa soommanaa kan duraa rabbiin anatu galata galchaafi jedhee of biratti dhiise san naatu galata galchaafi jedhee rabbiin ofirratti qabe sana galata duraan qabaaruuf sana wayita isaaf kennu heddummina mindaa isaadhaa wayita dhaqee argu wayita sanas gammachuu guddaatu itti dhagahama. Yeroo lamaan kanaa jechuudha namni soommanuu mindaan inni argatu. gammachuu lamaan kana qaba. Wala khuluufu fami saa'im shurufkaa yookaan foolii afaan nama soommanuutu axyabu irra bareeda irra urgaa cinda Allaahi rabbiin biratti min riixil miski foolii yookaahu shurufkaa afuura miskii irra afuura namaa yookaan foolii shurufkaa afaan namaa soommanuu kanatu irra urgaawaa jedhan rabbi biratti. Maaliif wanni kana jedheef amma namni soommanaa kun afaan isaa goggogee yookaan afaan isaadhaa akka malee ta'ee nama biratti foolii addaa qabaachuutu mala. Suni isinin dhibin jedha. Laakiin garuu yoo nama biratti akkas ta'e illee ammoo rabbi biratti shurufkaa afaan namarraa bahu kanatu foolii miskii irra rabbi biratti gaariidha jedhan. Sababa guddina soommanaa kabaja qabaachuu darajaa qabaachuu isaatiif. Alfawaa'id bu'aa hadiisa irraa argan. Fiihi hadiisa keessatti fadiilatu soom. Soommanni sadarkaa guddaa qabaachuudha. Alaa wujuuhi ciddatin karaa hedduudhaan. Anna Allaha rabbiin ikhtassa linafsihi. Lubbuu isaatiif
خبات باسي إبادة هند كيسا من بين سائر الأعمال هجيلي هند كيسا يدو هجي هنداتي صومنا كنا أفبرتي خبات باسي وذلك سني hojiilee hunda keessaa soomana kana kophaatti ilaalee kophaa baasuunsaa lisharafihi kabaja qabaachuu isaatiif. Lammaffaan أضاف الله سبحانه ربي إنه الكس قل الله الجزاء قالت صوما عنه الجزاء عنه صوما الرا قالت قلتونه الكس إلى نفسه الكريمة قرأ لب إساء كبجمت تهاتي سنت يركس أيضا إتو ديبني والجزاء عنه أكسم قالني صومنا الرا أنقلني قلفم فوق الحساب حسابا نمني بيكو أولت ولا عدد لكوفس نمني بيكو أولت عفوا فما والجزاء عنه قالني صومنا الرا قالت قلفم فوق الحساب حسابا نمني بيكون أولت ولا عدد لكوفس نمني بيكون أولت نمني لكوفس سا حساب سا صومني هنغنا صومني من دانسا هنغنا جيد بيكو هندن دعو وذكر بعض أهل العلم قرين والرب يكون قبنوا ندبة أوجها كراه هدو دبة أكاتا هدو تبلغ العشرة كان أكاتا قدنجيس في بيان معنى الحديث معنى حديثا أما قراني دبرسني كنا إفسو كيستي أكاتا قدني أولي إفسن أقسم وسبب اختصاص الصوم سبب صومني خبا بافمي بهذا الفضل درجة كان سبب صومني خبا بافمي مالي صومني خبا بافمي كان جدو أكاتا قراني أولتي إفسني جراني يجتو فضيلة إسا منها صومني صدركا سنرى أن الصوم صومني لا يقع فيه الرياء رياء إنك تترقمون دندو مالي جنان رياء كان أرقمو وان ظاهرة كان هجتم وان علمنا ما أرقو صومني مو رياء هنكبو جتشو ماليف وجي قلبي تيوان ديب علمنا ما قلبي أرقو هندندو وجتشو أيه الحديث العاشر حديث نكر نفان عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث ما أبي هريرة رقابة فمن رب سر جلته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إرقم ربي نجن الصيام جنة صوم النقاتنا نماته ستري نماته وهن درا إبن درا نماتكس أكسما وجي همتورنا نماتكس صوم النقاتنا جتون أكش فلا يرفس عبد الفتاح شفت مايكي فلا يرفس عبد الفتاح مايكي شفا الرد علي بيان علي مي open سين الرجل فلا يرفس كناف ويتصومنا صومنتن يرو نمني تكو ويتصومنا صومنو فلا يرفس ها سوا فكتا ها سوا أجا ها سوا هنتاني ها سوا ببدا هندبتين ولا يجهل هجي ولا لارلي هنجتين hojii wallaalaa hojii nama gowwaadhaa hin hojjetin waan bu'aas hin qabne hin hojjetin waan faayidaa hin qabne hin hojjetin wayita soomana soommantu وإن امرؤ قاتله yoonii fi namni tokko ka'ee isaan lole yoo ka'ee gurbaan isaan kan lolu ta'ee waloo figa
أو شاتمه تكاه إسر رأسه فليقل هاجر إني صائم أني بونا صومارا مرتين يرو لما إني صائم إني صائم أن صومنا كبا أن صومنا كبا يرو لما هاجر وجدت والذي نفسي بيده وسو لبون كي حركة جرتت ربي لبون كي حركة جرتت كفدي لخلوف فم الصائم شربك يوكا هولي أفورا أفانما صومنوت أطيب عند الله تعالى ربي قلت برتي إرى أرقاوة بريدة من ريح المسك هولي يوكا شربك أفورا مسكيرة مالف يترك طعامه نياتا نديسا نياتسا وشرابه دغاتيسا وشهوته فديسا من أجلي نام جتش سببك يا جتش ديسا وانتيف أمو أن المو غلطة قدان إسا غلطوك أبا أجتش الصيام لي صمني نافي وأنا أجزي به أنا تغلطة غلط أنا في جتشون أنا ما تبيك واني سادا نم تقو بيكو هندن وأنا أجزي بنا تغلطة غلط والحسنة أمو أكم موسلا آداتي akka hojii biraatti immoo hasanaan tokko bi'ashri amsaalihaa kurnan akkasiitiin galata galfamaadha ammoo kan soommanaa kun kunaniin galata galfamallee hin jedhamu anatu beekaa jedha alfawaa'idu fiihi faayidaan hadiisa irraa argannu fiihi fawaa'idun kathiir hadiisa kana keessatti faayidaa hedduutu jira waan hadiisa kana keessa argan minha fadiilatu soommanni daraja guddaa argachuu anna almacaasii maasiyaan tanqusu ni irrefti ajra soom mindaa soommanaa maaliif jecha hamaa jecha hin taane arrabaa jecha baalagee hojii waan hin taane yoo kan hojjetu taate mindaa soommanaa keetu sirraa irrataa jechuudha. Alxikmatu xikmaan bu'aan jiru fi tashriici soommanni karaa godhamuu keessatti tarbiyatu nafsi lubbuu kee leenjisuudha. Lubbuu kee leenjisuu. Nyaatarraa qabuu, haramarraa qabuu, harama haasawurraa, harama ilaaluurraa, harama qabuu kana hundarraahuu qabuu kana lubbuu ilma namaa leenjisuutu keessa jira soommana keessa. Kanaaf asirraa fudhatanii ulamaa'een soommanni madrasaadha jedhan. Madrasaa ilmi namaa itti waa leenji'u. Soommana keessa harama nyaachuu, dhuguu, ilaaluu, qabuu, haasa'uu, hunda isa ija gadi qabachuu, haasawaa hin taane, haasawaa wallaala hunda isaarraa of dhorkuu soomana keessa leenji'aa jechuudha. Kanaaf soommanni shahawaa namaa waan hundaayyuu akkasumatti nama leenjisaa jechuudha. Kanaaf asuma irra dhaanu sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.